Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. YouTube koodhaaf namoonni haaraa taatan share, subscribe gochuu hin dagatina. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Kana dura barumsa waa'ee dargaggummaa eegallee akka turre beekamaadha. Barumsa waa'ee dargaggummaa kutaawwan hedduu keessatti wanta baay'ee Waaqayyo akka nu barsiisee beekamaadha. YouTube koorra galtanii argachuu dandeessu jechuudha mata dureewwan darbanii. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Dargaggummaatti maal akka ta'e, dargaggummaatti maal gochuu akka qabnu barnoota kanaan darban keessatti kaaseen ture jechuudha. Isaarraa keessatti immoo dargaggummaa ofii fi dullummaa ofiis beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggummaan eega jiraatee dullummaanis jira jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Barri dargaggummaa erga jiraatee barri dullummaas jira jechuudha. Kanaaf dargaggoonni bara dargaggummaa keessan akkuma beektan bara dullummaa keessanis beekuun baay'ee barbaachisaadha. Bara dargaggummaa ofiiyyuu namoonni baay'een hin beekani. Yeroo baay'ee namoonni daa'ima of godhu. Daa'ima of godhu jechuudha. Dhimeen isaanii dargaggummaa keessa seenee osoo jiru isaan immoo ijoollummaatti of lakkaa'u jechuudha. Ijoollummaatti of lakkaa'u. Umuriin isaanii dargaggummaa keessa osoo jiru ijoollummaatti kan of lakkaa'an jiru jechuudha. Dargaggummaa ofii beekuun baay'ee gaariidha. Dargaggummaa ofii beekuunis baay'ee gaariidha. Dargaggummaa bira erga darban immoo jaarrummaas beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Dullummaa beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Dargaggummaan ijoollummaan akkuma jiru ijoollummaatti aanee dargaggummaan akkuma dhufe dargaggummaatti aanee dullummaan hin dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Baroonni dhufanii nurra darban kun hundumtuuyyuu akkasumaan hin darban. Baroonni dhufanii nu bira darban kun hundumti isaaniiyyuu akkasumaan hin darban. Barri ijoollummaa keenyas, barri dargaggummaa keenyas, akkasumas barri dullummaa keenyas akkasumaanis hin dhufani, akkasumaanis hin darbani jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Baroota kanneen keessa yommuu dabarru maal hojjannee dabarre? Baroota kanneen keessa yommuu dabarru maal hojjannee dabarre kan jennu of laaluun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggeessa bara dargaggummaa isaa yaadatee dubbatu tokko macaafa qulqulluu keessaa walii wajjiniin hin laallu. Barri inni itti dubbate bara jaarrummaa isaa yookaan dullummaa isaa keessaa jechuudha. Isa bara dargaggummaa keessatti yookaan immoo seenaa isaa isa bara dargaggummaa bara dullummaa keessatti kaasee yommuu inni dubbatu dargaggeessa tokko har'a walii wajjin laallaa jechuudha. Dargaggeessa kana gaafa laallu waa'ee dargaggeessa kanaa laaluudhaaf miti. Waa'ee ofii keenyaa laaluudhaaf. Ani of laalaa isinis of laaltu jechuudha. Waa'ee dargaggeessa kanaa laaluu qofaa miti. Waa'ee dargaggeessa kanaa irraa maal baranna? Dargaggeessa darbe kanaa, dargaggeessa dargaggummaa keessa darbee gara dullummaatti dhufe kanarraa maal baranna? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dargaggummaa isaa yaadatee kanaa sa'u macaafa qulqulluu keessatti Saamu'eelidha. Saamu'eel kun raajiidha. Raajii addunyaalessa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Raajii addunyaalessa isa ta'ee raajii baay'ee beekamaa isa ta'edha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Raajii baay'ee beekamaa ta'ee raajii Saamu'eeliin walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Saamu'eel bara raajummaa isaa keessatti yookaan immoo bara isaa keessatti hojii baay'ee hojjeteera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Nama hojii baay'ee hojjetedha. Nama tajaajila isaatti mudaa hin qabne yookaan immoo nama tajaajila isaatti gufuu hin qabnedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Raajii guddaa fi raajii beekamaa macaafa qulqulluu keenya keessatti raajii guddaa fi raajii beekamaan hamma handaaraa lafaatti yookaan hamma guutummaa biyya lafaatti raajii jedhamee nama beekameef Waaqayyo kan ragaa ba'eef jechuudha. Namatu ragaa ba'eef osoo hin taane raajii guddaa ta'uusaa daariidhaa hamma daariitti ragaa kan ba'ameef jechuudha.
daaniirraa kayaga Beershebaatti jedha macaafni qulqulluuni. Kana jechuun daariidha hamma daariitti akka afaan keenyatti gaafa finne yookaan immoo akka nuuf galutti gaafa dubbannu daariidha hamma daariitti jechuudha. Biyya tokko aga biyya kaanitti kan beekame raajii guddaa raajii Waaqayyo dibee kaasee raajii saba Israa'el keessatti ka'e raajii guddaa raajii hammana hin jedhamne wanti hundumtuu isa duratti kan annoon taane jechuudha. Ittiin ulfaanne Waaqayyo wajjin kan dubbatu Waaqayyo irraa dhaga'ee kan dubbatu yaada fedhasaa kan ittiin galchine raajii guddaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa raajii kana har'a kan walii wajjin itti ilaallu ta'a. Raajiin kuni maal jedhe? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Kana booddee Saamu'eel Israa'eloota hundumaan kunoo ani waan isin anatti himattan isiniif godhe dhaga'ee mootii isin irratti muusiseera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Mootii Saa'oliin kan dibee moosise yookaan immoo mootii Saa'oliin bara isaa keessatti Saa'ol harka isaatiin dibame jechuudha. Saa'ol mootii ta'ee Israa'el irratti yeroo jalqabaadhaaf jechuudha. Mootii ta'ee kan inni dibame Israa'el irratti harka Saamu'eeliin jechuudha. Sabni Israa'elii Waaqayyo mootii isaanii ta'ee soo jiru, Waaqayyo isaaniif mootii ta'ee soo jiruyyuu isaan maal jedhanii mootii dibiitii nuu kaasii ittiin jedhan. Mootiin dibamee nuu ka'uu qaba. Mootiin nuuf dibamuu qaba. Mootiin nu bulchuu argachuu qabna jedhan. Mootiin isaanii jechuudha Waaqayyoon ta'ee soo jiru, Waaqayyo bulchaa isaanii ta'ee soo jiru, mootii biraa yeroo itti barbaadanitti Saamu'eel iyya isaanii yookaan immoo waca isaanii yookaan immoo gaafii isaanii dhaga'ee mootii dibee isaaniif moosiseera jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Saa'ol mootii ta'ee erga dibame yookaan immoo mootii ta'ee erga moo'ee isaan irratti jechuudha. Erga inni moo'ee waggaa namni kun waggaa 38 guutuu akka fedha isaatti nama saba Waaqayyoo tajaajile, waggaa 2 qofa immoo akka yaada Waaqayyootti nama tajaajiledha. Mootii tuffatamee yookaan immoo mootii yaa Waaqayyoo isa tuffate jedhamee kan beekamu mootii Waaqaaf hin ajajamne jechuudha. Mootii Waaqaaf hin ajajamnedha. Garuu kan dibame nama guddaa raajii dibamaa raajii guddaa Saamu'eeliin dibame jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Saamu'eeliin dibame namni kuni gorsa Saamu'eelis kan hin dhaggeeffanne ajaja Waaqayyoos kan hin kabajne ta'uu isaarraa kan ka'e aangoorraa kan gatame jechuudha. Kana waa'ee Saa'ol barsiisuudhaaf waan hin taaneef garas hin deemu. Amma asuman deebi'a jechuudha. Waa'ee dargaggummaa irratti wanta haasofnutu jira waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isiniif moosiseera erga jedhee booda amma immoo kunoo isatu sin geggeessaa inni isiniif moosise kun yookaan mootiin Saa'ol kuni amma isatu sin geggeessaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amma isatu sin geggeessaa. Ani bara dargaggummaa kootii jala qabee hamma har'aatti isin geggeesseen jira jedhaan. Bara dargaggummaa kootii jala qabee hamma har'aatti maal godheen jira jedhaa isin geggeesseen jira jedha Saamu'eel jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Saamu'eel mucaa kakuudha. Kakuudhaan nama dhalatedha. Waaqayyo kakuudhaan Haannaadhaaf isa kenne jechuudha. Haannaan dhabduu kan turte kakuudhaan erga deessee booda mucaa kana ofishiitii ittiin fayyadamne ofishiitii hin erganne yookaan immoo Saamu'eelii kana ofishiitii hin erganne Waaqayyotu ergate. Mana Waaqayyoo keessatti guddate. Mana Waaqayyoo keessatti guddate. Waaqayyoon dhagahaa guddate. Nama Waaqayyoon dhagahaa guddatedha jechuudha. Manuma daa'ummaa isaa ijoollummaa isaatii jalqabe mana Waaqayyootti guddate. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Dargaggummaan isaas mana Waaqayyoo keessa ture. Jireenyi isaas hundumtuu bara haga bara dullummaa isaatti mana Waaqayyoo keessa ture jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Bara dargaggummaa kootii jalqabe hamma har'aatti ani isin geggeesseera. Ilmaan koos isin wajjin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amma garuu jedheen galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ani dulloomeera harris baaseera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ani maalii ta'een jiradha? Dulloomeen jira. Harris baaseen jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Namni kun dargaggummaa isaas beeka. Deebi'ees immoo dullummaa isaas beeka jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kana bara dargaggummaa kootti isin geggeesseen jira.
amma immoo dulloomeera arris baaseen jira amma immoo kas hin geggeessu mootii isiniif dibame kana Saa'oltu sin geggeessa jedhee sabatti beeksisaa jira jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ijoolleen koos isin wajjiniin jiru erga jedhee boodaan dulloomeera harrii baaseera. Isin keessaa eenyuufa irratti qotiyyoo yookiis eenyuufa irraa inni qotiyyoo yookiis immoo harree fudhadhee jedhee gaafata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Bara dargaggummaa kootii irraa kaasee hamma har'aatti yommuu sin tajaajilu hamma guyyaa har'aatti yommuu sin tajaajilu bara humnatti qabu sanatti bara dargaggummaa koo sanatti yommuu sin tajaajilu eenyurraa hin qotiyyoo fudhadhee goyyoomsee eenyurraa hin harree fudhadhee goyyoomsee eenyurraa hin waa fudhadhee goyyoomsee jedhee saba afoo dhaabatee afaan guutee dubbata. Raajii muudaa hin qabneedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nama muudaa hin qabneedha. Nama balleessaa hin qabneedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Namni kun Saamu'eel kuni nama balleessaa hin qabne, nama yakkine, nama namarratti hin kaane, nama namarraa waa hin fudhanne, nama hin saamne ta'uusaa bara isaa keessatti yaadatee gaafa saba kana gaafatu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hin agarra qotiyyoo eenyurraa hin fudhadhee, harree eenyurraa hin fudhadhee, eenyufaan cunqursee beeka. Baran humna qabu san keessatti bara dargaggummaa koo san keessatti eenyunan cunqursee beeka. Eenyunan gadi qabee beeka. Eenyun ofitti qabee eenyun achi ofirraa qabee beeka. Hunduma isa keessanuyyuu ija tokkonas hin laale. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Namni kun bara tajaajila isaa keessatti mudaa maleessa ta'ee tajaajilee jira. Bara tajaajila isaa keessatti mudaa maleessa ta'ee yommuu tajaajilu har'a afaan guutee dubbachuu danda'e. Osoo bara tajaajila isaa san keessatti bara dargaggummaa isaa sana keessatti bara ijoollummaa sana keessatti osoo waa yakkee jiraate osoo waa balleessee jiraate osoo dogongora wayii hojjetee jiraate har'a saba afoo dhaabachuu hin danda'u. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Saba kana afoo dhaabatee afaan guuttatee dubbachuu hin danda'u. Afaan guuttatee eenyunan goyyoomsee beeka, eenyunan cunqursee beeka, eenyurraa waa fudhadhee beeka jedhee hin dubbatu ture. Maaliif? Waan namarraa hin fudhanne waan ta'eef. Akka ilmaan Eeliidha. Akka ilmaan Eelii mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoo hojii Waaqayyoo hin xureessine. Saba Waaqayyoos hin xureessine. Iddoo aarsaas hin xureessine. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Dargaggummaa isaa keessatti waan yakkamaa, waan mana Waaqayyoo keessatti hin tolle, waan ulfina Waaqayyoof hin taane, waan Waaqayyootti hin tolle tokkoyyuu hin dalagne. Mana Waaqayyoo kabachiise, mana Waaqayyoo hin salphisne. Mana Waaqayyoo guute, mana Waaqayyoo hin saamne. Mana Waaqayyoo duwwatti hin hambisne, mana Waaqayyoo guutuu godhe. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Tajaajila isaa keessatti Saamu'eel mana Waaqayyoo keessatti yakka hin facaafne. Mana Waaqayyoo keessatti wanta Waaqayyootti hin gammanne tokko iyyuu hin hojjenne. Kanaaf afaan guutee dubbachuu danda'e. Har'a obboleessa koo obboleettii koo mana Waaqayyoo keessatti kan jirtu, mana Waaqayyoo keessa kan hin jirre, biyya lafaa keessa kan jirtanii fi dargaggoonni mana Waaqayyoo keessa jirtanii har'a barumsa kanaan of ilaalaa. Saamu'eel dargaggummaa isaa keessatti waan tokko osoo hin facaasin yookaan immoo hamina osoo hin facaasin darbe. Hamina osoo hin facaasin wanta gaggaarii mana Waaqayyoo keessatti facaaseera. Gaarummaan inni facaase, wanta arjummaan inni facaase, mana Waaqayyoo keessatti wanti inni facaase biqilaa gaarii ta'e malee biqilaa badaan hin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kan sin ajaa'ibu keessaa namni kun mana Waaqayyoo keessatti bara tajaajilee keessatti mana Waaqayyoo hin saamne. Mana Waaqayyoo keessaa waa hin hanne, mana Waaqayyoo keessaa waa hin fudhanne. Dargaggummaa isaa keessatti, umurii dargaggummaa isaa keessatti mana Waaqayyoo keessatti hin sagaagalle. Namni kun jechuudha sagaagalummaa hin geggeessine akka ilmaan Eeliidha. Akka ilmaan Eelii. Eeliin tajaajilaa Waaqayyooti. Luba mana Waaqayyooti. Eeliin tajaajilaa mana Waaqayyooti. Ijoolleen isaas kan sin ajaa'ibe keessaa ijoolleen koos kinoo isin jidduu jiru jedhe. Eenyu? Saamu'eel. Ijoolleen koollee kinoo isin jidduu jiru. Maakaatuu laafaa diinaa maaraa laafaati. Ijoolleen kootuu isin jidduu jiru. Ijoolleen koo eenyuun gaddisiisan jechuusaadha karaa biraadhaan. Ijoolleen koo eenyu jalaa waa saamanii akka ilmaan Eeliidha. Ijoolleen koo eenyuun balleessanii beeku. Ijoolleen koo maal balleessanii too beeku. Ani maal balleessee beeka. Ani maalan hojjedhee too beeka.
Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf saba boquu jabaataa sana, saba ulfaataa sana, saba hin ajajamne sana keessatti nama Waaqayyoof jiraate, nama Waaqayyoof hojjete Saamu'eel dargaggummaa isaatti badii tokko kan hin hojjenne. Humna qabutti fayyadame yookaan immoo aangoo qabutti fayyadame yookaan immoo kennaa qabutti fayyadame nama hin miine balleessaa tokko hin hojjenne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Baay'ee na dinqisiisa namni kuni. Baay'een dinqisiifadha nama kana yommuu laa. Baay'een itti ajaa'ibsiifadhe. Tajaajilli koos akka kanaaf ta'uu nan hawwa. Barri koos akka kanaaf akka ta'uu nan hawwa. Akka nama kanaa ta'ee darbuu nan hawwaan. Boleessa koo boleettii koo. Har'a mana Waaqaa keessa kan jirtu. Inni tajaajilaa jirtu, inni barsiisaa jirtu, inni raajaa jirtu, inni geggeessaa jirtu. Bara kee keessatti maal hojjechaa jirta? Dargaggummaan kee akkuma jiru, ijoollummaan kee akkuma jiru, dargaggummaan kee akkuma jiru, jaarrummaan dullummaanis hin jira. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Baroonni dhufanii darban kana keessatti maal hojjettee jirta? Waan Waaqayyooti tolu maal hojjettee jirta? Waan fuula Waaqayyoo si dhaabuudha moo waan fuula Waaqayyooti si balleessuudha? Ilmaan Eelii fi Eelitti faradame Waaqayyoo murteetti laatee fuula Waaqayyooti dhabaman. Dheekkamsa Waaqayyootiin badan ijoolleen Eelii fi ilmaan Eeliidha. Maaliif? Bara isaanii keessatti Waaqayyoon hin kabanye. Waaqayyoon hin kabanye. Dheekkamsa Waaqayyoo jalatti kufan. Abaarsa Waaqayyoo jalatti kufan. Bara isaanii keessatti osoo Waaqayyoon kabachiisin darban. Waaqayyo isaanitti hin gammanne. Ilmaan Eelii iddoo aarsaa xureessan. Har'a mana Waaqaa keessa warroonni jirtan, iddoo aarsaa xureessaa kan jirtan, mana Waaqaa saamaa kan jirtan, saba Waaqaa saamaa kan jirtan yoo jiraattan barumsi kun isiniif. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Warroonni immooyyuu warri kuuwwan immooyyuu barumsa kana kan dhaggeeffachaa jirtan, ergaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan akka nama kanaa taatanii akkasin darbitan nan barbaada. Akka Saamu'eel taatanii akkasin darbitan. Muudaa maleessa taatanii galanni ulfinni Yesuusiidhaaf. Muudaa maleessa. Eenyu irraayin, eenyuun miidhee, eenyuun cunqursee, eenyuun miidhee, dhugaa nama kamii eenyu tan balleessee, dhugaa namaa balleessee hin beeku. Jala namni kun an dhugaa namaa hin balleessin. Ijoollummaa koorraa kaasati. Na laalaa sin jidduuttan guddadhe. Dargaggummaa koo sin jidduuttan dabarse. Jaarrummaa koo keessan jira amma. Dullummaa keessan jira amma. Dargaggummaa koo ijoollummaa koorraa kaasaa dargaggummaa kootii darbaati haga dullummaa koo kanatti an namaan hin cunqurse nattas fida. Namaan ani miidhe nattas fida. Namaan waa irraa saame nattas fida. Waldaa kiristaanaa ani saame nattas fida. Jedhee afaan guutee dubbachaa jira. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Afaan guutee dubbachaa jira. Namni muudaa hin qabne afaan guutee dubbata. Tajaajilaan muudaa hin qabne afaan guutee dubbata. Dargaggeessi muudaa hin qabne afaan guutee dubbata. Bara dargaggummaa isaatti kan muudaa hin qabne namni ta'e. Bara dargaggummaa isaatti gooftaa kabajee namni darbe. Ati bara dargaggummaa keetti maal hojjettee jirta? Waaqa gaddisiistee moo Waaqa kabajje? Saba Waaqayyoo saamtee moo saba Waaqayyoo ulfeessite? Hin salphistee moo hin ulfeessite? Harkaan gabbarsuu fudhadhee eenyu harkaa hin gabbarsuu fudhadhee eenyu harkaa hin gabbarsuu fudhadhee eenyutu na gabbaree beekaa? Akkan isaaniif raajuuf eenyurraa hin gatii fudhadhee raajee beekaa? Waa'ee kana immoo yaadadhu baay'ee na dinqisiisa. Bara keenya kana keessatti namni tokko raajummaa yookaan immoo mana raajii gaafa deemu kan nama tajaajilaadha jedhameetoo bara kana keessa ka'anii mana isaanii deemanii akka isaaniif kadhatanii erga isaaniif kadhatanii booda kan isaan irraa barbaadan maallaqa. Maqaa Yesuus Kiristoositiin humni akkanaa kuni kan rukutame haa ta'u. An humna Waaqayyootii miti kun raajii Waaqayyootii miti akka kootti. Akka keessanittis waan feetan jedha. Akka macaafa qulqulluuttis tola fudhattanii tola kennaa. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ani kan macaafa qulqulluutii fi kan kootan beekaan. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Eenyumarraayyuu fudhadhee hin beeku.
gabbarsuu eenyumarraayyuu fudhadhee hin beeku. Har'as borus Waaqayyo na gargaara. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Na raajaa naa kadhadhaa jechuudhaan namoonni maallaqa namaaf kafaltan yoo jiraattan isinis itti galtu. Warra nyaatuu bichaa miti warri nyaachisus itti galuun keessa wanta noolledha. Kanaaf bara keessanitti mudaa maleessa ta'a. Bara keessanitti mudaa maleessa ta'a tajaajila keessanitti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Ani kunoo asan jira. Har'a Waaqayyo durattis isa inni dibee moosisee kana durattis dhugaanan ba'a. Kana godhee yoon jiraadhe anis isiniif nan deebisaa jedhee saba gaafate. Kana hojjadhee yoon jiraadhe nama tokko goyyoomseerraa waa nyaadhee yoon jiraadhe nama tokko saamee yoon jiraadhe nan deebisaa jedhee gaafate. Nan deebisaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nan deebisaa jedhee gaafate. Nan deebisa. Mee eenyurraa hin fudheeni? Eenyuun goyyoomsee beekaani? Nan deebisaa natti maali? Jarris yommus deebisanii ati homaa nu hin cunqursine. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sabni booquu jabaataan sun sabni Waaqaafis isaafis hin dhageenye sun nun miine ati jedhanii nun cunqursine ati jedhanii nun saamne ati jedhanii ijoolleen kees jidduu keenya jiru jedhe. Haleluuyaa. Ijoolleen kees akka ilmaan Eelii sana miti. Ijoolleen kees akka ilmaan Eelii sana iddoo aarsaa hin xureessine. Ijoolleen kees akka ilmaan Eelii sana mana Waaqaa hin balleessine. Ijoolleen kees akka ilmaan Eelii sana mana Waaqayyoo hin saamne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ati homaa nu hin cunqursine. Nu hin miines. Waan tokko illee nama tokko harkaa hin fudhanne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Saamu'eelis jaraan har'a isin ana irraa waan tokko akka hin argatin Waaqayyoo fi mootichi inni dibee moosisee kun dhugaa baatudha jedhee. Eeyyeen dhugaa baatudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Har'a akkanan isin hin miidhin, akkanan isin hin cunqursin Waaqayyooftuun duratti mootiin inni dibee moosisee duratti isinis dhugaa baatudha bakka. Nama tokko hin cunqursine, nama tokkos hin miine. Nun miines, nun cunqursines nama tokkorraa illee ati umaa hin fudhanne. Ati dhugaa nama Waaqayyooti. Isa Waaqayyoo dibee moosiseedhaati. Arraati raajii Waaqayyooti. Gabbarsuu nama takkarraa hin fudhanne. Raajuudhaaf nama tokkorraa maallaqa hin nyaanne. Yookaan immoo algaa keenya yoo qabachuu baattani isiniif hin kadhadhu jettee hin beektu ati. Wanni akkanaan jiru barasan. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf. Bara keenya kana keessan algaa qabadhaati. Algaa keenyatti birrii 5,000. Algaa keenya irratti birrii 10,000. Halkan takkitti 10,000 kafaltee halkan takka bultee siif raajama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura akkanaa kana rukuteera. Dhiiga Hoolichaatiin kan rukutame haa ta'u. Xonqaayiidhaanaaf. Raajonni akkanaat kunniin xonqaayiidha malee raajii miti. Raajii Waaqayyoo miti. Raajii Waaqayyoo gazzaba nama kafalchiisee namaaf hin raaju. Araatti ነጥብ ሐሰተኞች ናቸው ወይም ሌቦች ናቸው። የሚያስከፍሉ ማለት ሌቦች ናቸው። አልጋ ሳኒ ወሪን ቀበኔ እንከደተሙፍ አልጋን ሳኒ አልካን tokkotti birrii 10,000 birrii 5,000 namni tokkichi በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን። ብሊሱማት ብርመዱማት ያከኑት ጅራኑፍ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርመዱን ባሴራ ኑቲ ወረ ብርመዱ ባኔዳ ብሊሳ ፈይኔ ብሊሳ ነጻ ባኔ ብሊሳ ፈይኔ ኑቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ብሊሳኑ ፈይስ ጋቲኑን ከፈልቺፍ ከና ዮና ጎቹ ባታን ከነስኒፍ እንጎድኑ እንጀን ኢትሳልፈት ቦሌሳ ኢትሳልፈት ኦቦሌቲ ኢትሳልፈት
bara dargaggummaa keetti mana Waaqayyoo hin saamin, mana Waaqayyoo ijaarii malee. Mana Waaqayyoo hin diigin, saba Waaqayyoo hin saamin. Tajaajila keetti bara kee keessatti mudaa maleessa ta'i darbi. Waan feete yoo fudhatte, 10,000 fudhatte, 5,000 fudhatte, kan nyaachiftu isa kana, biyyee kana nyaachifta, kinoo biyyee kana, biyyeedha kun, yoo biyyeedha kun, ilaalaa, kuni biyyeedha waan ta'eef gara biyyootti deebi'a. Isa kanaaf jettee, isa hin mul'anne namummaa kee isa hin mul'anne sana, namummaa keessa jiraataa sana, namummaa keessa Kiristoosiif adda ba'e sana, namummaa keessa kan Kiristoos ta'e sana ibidda bara baraatti hin gatiin. Kuni waggaa 30 yookaan immoo 70 yookaan 80 si faana ta'a. Bara ammaa kana keessatti 30 bira darbaan jiru namni dhumataa jira lafarra. Dhumataa jira lafarra. Barri Waaqayyootti nama mure 80 sana bira darbaan jirtu. Waggaa 80 lafa kanarratti sooramuudhaaf, nyaachuudhaaf, gabbachuudhaaf jette meera. Ibidda bara baraatti dhaqxa. Galanni fulfinni Yesus Kiristoos daafata. Yesus inni guddaadha. Saamu'eel raajii Waaqayyoo, raajii mudaa maleessa. Haleluuyaa. Daariidhaa hamma daariitti kan beekame. Har'a safara tokko keessatti warra beekamanii, safara tokko keessa warra iyyan. Akka adurree hattuudha gaadaa keessa deemanii warra haasan. Adurree hattuun gaadaa keessa deemteet barandistii mara buqqisti. Buqqisteet kotota mana keessa soqxee gaggalabbaxxee waa nyaatti. Adurree hattuudha. Amala adurree hattuuti. Raajonni raajiidha warri waliin ofiin jedhanii bara kana keessatti yommuu dhaga'u mana keessa haasa'u. Tibilijiiniin kee gurraacha. Uffanni kee adiidha. Maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Galanni fulfinni Yesus Kiristoos daafata. Amma namoota baay'eedhaaf kadhachaan oola. Waa'ee tibilijiinii gurraacha, waa'ee uffata adii, waa'ee algaa, waa'ee biffee, waa'ee barandistii wanti na haasofsiise jiru. Namoota baay'eefan kadhachaa oola. Garuu namoonni baay'een keessan isiniifan kadhachaadha. Waa'ee barandistii isinitti haasa'ee beeka. Waa'ee goda keessaa, waa'ee qaa keessanii isinitti haasa'ee beeka. Galanni fulfinni Yesus daafata. Yesus inni guddaadha. Kuni amala adurree hattuuti. Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Amma dhugaa ba'umsi karaa keessaan ana bira dhufu miidiyaanota biyya keenya keessatti ka'anii jiran miidiyaa baay'eetu qabna. Waaqayyo haa ulfaatu. Miidiyaanota irratti wacaa oolu